Ashamaa harka fuunee akkam jirtan dhaggeeffattootaa fi hordoftoota keenya kabajamoo kanneen addunyaa irratti argamtan hundi keessan obarraa Global Network irraa odeeffannoo guyyaa har'aaf jenne isinitti himna. Qophii keenya irraa waliin an Imaamuddin Ibraahimii isinis haga xumuraa qophichaatti nu faana turan afeerraa keenya. Dargaggoonni eenyummaa isaaniitiif humnoota mootummaatiin qabamanii godina Harargee Bahaa magaalaa Hararitti badii takka malee hidhaatti darbatamuun ji'a 3 oliif dararaa hamaa keessa turan guyyaa har'aa gadi lakkifamuun isaanii dhagahame. Dargaggoonni kunneen godina Harargee Bahaa bulchiinsa magaalaa Dadar irraa kan qabaman yoo ta'u maqaan qeerrolee kanneenii Waziir Sheekh Haashim, Ibsaa Abdurrahman, Obsaa Ahmad Ayyub Abdiitii fi Abdii Abibakar ta'uu odeeffannoon arganneeniif humsa. Akka dargaggoonni kun jedhanitti sababuma qeerroo taaneef qofa humnoota mootummaatiin qabamuun hidhaatti kan darbaman yoo ta'u ji'a 3f mana murtiitti kan isaan hin dhiyeessin reebichaa fi uleedhaan kan isaan tuman ta'uu dubbatan. Itti dabaluudhaanis mootummaan biltsiginnaa dhiiga qeerroo fi qarree Oromootiin aangootti bahee diina qeerroo tahee ilaalcha dulloomaa ilmaan Minilik nurratti deebisuuf tattaafachaa jira jedhan. Yeroo ammaa kana sababa tokko malee qeerroo fi qarree Oromoo godinaalee Oromiyaa garaagaraatti adamsuun kaan ajjeesuun akkuma kaleessa wayyaanee wajjin nu godhaa turanitti adamsaa hidhaatti guuraa jiraachuu dubbatan. Itti dabaluudhaanis qeerroon Oromoo akkuma kaleessa tokkummaadhaan qabsaa'ee wayyaanee Maqaleetti galchetti har'as qabsoo isaa itti fufuun kabaja isaaf malu biyya isaa irratti akka gonfatu jechuun ergaa qeerroo fi qarree Oromootiif qaban dabarsan. Godina Wallaggaa lixaa aanaa Gaanjii keessatti dargaggoon Lalisaa Tafarii jedhamu sababa shaneedha jechuutiin humni mootummaa biltsiginnaa aanichatti argamuun ajjeefamu maatiin isaa himaniiru. Torbaanota muraasa darban keessa haalli nageenya Wallagga lixaa keessa jiru daran hammaachaa dhufu jiraattonni aanaalee Wallaggaa lixaa keessa jiraatan dubbatan. Akka harmeen isaa jedhanitti mucaa koof bakka hidhamee jirutti buddeena gaafan fuudhee deemu achi hin dhabe ilma koof osoon barbaadu ajjeefame isaa sharaan maramee darbameen arge jechuun haati ilmi isaa jalaa ajjeefame dubbataniiru. Kana booda namootni barii harka walitti hidhanii gara gudaya ganda naannicha jiru kanaatti dabarsaniiru mee barbaada naan jedhanii kan jettu harmeen kun kanumaan buddeena isaaf jedhee fuudhee bahee ganda kaayeen osoo barbaadu mucaa koo du'ee sharaadhaan kafanamee bakka ciisaa jiruttan argee jedhu. Lalisaan gaafa qabamees gara kaampii waraanaa Chaayinaa jedhamee beekamutti akka geessan achitti bishaan guursisaa akka turanis keessa beektonni ni dubbatan. Lalisaan fuudhaaf qophii akka jalqabee jiruu fi guyyaa humna mootummaatiin qabamees kaadhimaa isaa waliin akka tureetu himama. Maatiin ajjeefamuu isaa kana waajjira poolisiitti akka hin beeksifnee fi qaama isaarra rasaasaan dhahamee ajjeefamuu himan. Lalisaan kanaan dura takkaa hidhamees kan hin beeknee fi yakkaanis barbaadame nama hin beekne ta'uu dubbatan. Dhimma kanarratti bulchaa godina Wallagga lixaa dubbisuuf yaallus amma gama hojii misooma qonnaa irra jirra kana irratti osoo na gaafattee wayye jechuun dhimma kanaaf deebii kannan akka hin qabnee fi waltajjiirra akka jiran himuun bilbila cufan jechuun BBC Afaan Oromootu gabaase. Godinaalee Wallaggaa keessa rakkoo nageenyaa furuuf jecha opereeshiniin gaggeessaa akka ture mootummaa yeroo garagaraatti himaa tureera. Qondaaltonni mootummaa naannoo Oromiyaa dhiyeenya kana hidhattoota naannichaa keessa socho'an qulqulleessineerra jedhanis Agammaatti rakkoon nageenyaa akka jiru jiraattonni himaniiru. Kanumaan wal qabate kaleessa godina Harargee Bahaa aanaa miidhagaa lolaa araddaa miidhagaa nagaa jedhamtutti namoota salaata iidaaf irratti haleellaa waraana mootummaatiin lubbuun namoota 2 darbuu fi torban darbee kana keessas obbo Muhammad Amin hojjetaa waajjira waldaa hojii gamtaa godina Harargee Bahaa kan ta'an hojiif manaa baanii humnoota mootummaatiin ajjeefamanii akka argaman maatiin himuun isaanii ni yaadatama. Torbaanuma kana keessa Wallagga lixaa Laaloo Wasaabiitti
haati ilmaan afurii humnoota mootummaatiin ajjeefamuunis kan yaadatamudha. walitti bu'iinsa naannoo daangaa Amaaraa fi Beenishaangul Gumuzitti uumamee tureen kanaan dura namoonni buqqaan 4,540 takka gara qe'ee isaaniitti deebi'uu bulchiinsi naannoo kibbaa beeksise. lammiileen kanneen bara darbe godina Matakkal aanaa Daanguuritti qe'ee fi qabeenya isaaniitirraa haleellaa humni addaa naannoo Amaaraa isaan irratti raawwateen buqqa'uun isaanii ni yaadatama. bulchaan godinichaa obbo Girmaa Taaddasaan akka beeksisanitti lammiileen kunneen nagaa bu'een qe'ee isaaniitti deebi'aniiru jedhan. lammiileen kanneen har'a gara qe'ee isaaniitti kan deebi'an hojii nageenya raayyaa ittisa biyyaa fi hoggansi naannolee lamaanii abbootiin amantaa jaarsoliin biyyaa hojjetaniin ta'uu dubbatan. lammiileen kanneen deeggarsa mootummaa taasisuufiin cinatti yeroo qonnaa ga'uu isaatiin hojii oomishaa idileetti akka deebi'aniif nageenyi bu'uun barbaachisaa akka ta'es himaniiru. walitti bu'iinsa naannoo daangaa Amaaraa fi Beenishaangul Gumuzitti uumamee tureen kanaan dura namoonni buqqaan 4,540 takka gara qe'ee isaaniitti deebi'uu bulchiinsi naannoo kibbaa beeksise. lammiileen kanneen bara darbe godina Matakkal aanaa Daanguuritti qe'ee fi qabeenya isaaniitirraa haleellaa humni addaa naannoo Amaaraa isaan irratti raawwateen buqqa'uun isaanii ni yaadatama. bulchaan godinichaa obbo Girmaa Taaddasaan akka beeksisanitti lammiileen kunneen nagaa bu'een qe'ee isaaniitti deebi'aniiru jedhan. lammiileen kanneen har'a gara qe'ee isaaniitti kan deebi'an hojii nageenya raayyaa ittisa biyyaa fi hoggansi naannolee lamaanii abbootiin amantaa jaarsoliin biyyaa hojjetaniin ta'uu dubbatan. lammiileen kanneen deeggarsa mootummaa taasisuufiin cinatti yeroo qonnaa ga'uu isaatiin hojii oomishaa idileetti akka deebi'aniif nageenyi bu'uun barbaachisaa akka ta'es himaniiru. egaan dhaggeeffattootaa fi hordoftoota OGN Obarraa Global Network irraa oduu fi odeeffannoon guyyaa har'aaf jenne kan haga ammaatti nu faana turtan kana fakkaata. haga oduu fi odeeffannoo birootiin walitti deebinutti yeroo gaarii isiniif haa ta'u.